Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Waxabajjii 14 bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbudha. Jalqaba irratti oduu isin dhageessina. Oduu kan isin dhageessisu Jaal Noolee Buttaati. Itti aansuun ibsa ejjennoo qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname Jaallee Jiituu Gadaa qabattee dhiyaatteetti. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu aan Irbuu Sabaati. Amma kallattii uumaan gara oduttan isin dabarsa. Godina Lixa Shaggaritti warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa utuu walirraa hin citin gaggeeffamaa jiru. Fincila xumura gabrummaan kan marsaa 6ffaan haala adda ta'een wayita qabachuuf jiru kanatti waraanni agaazii wayyaanee sakatta'iinsa seeraan alaa bakkoota hedduutti gaggeessuun uummata shororkeessaa jiraachuun ibsame. Daandiiwwan Finfinnee irraa gara dhiha Oromiyaatti geessu addatti Lixa Shaggar daandii gara aanota akka Jalduu, Shukutee, Gaalessa, daandii Ilfataa, Waddeessa, Ada'aa Bargaa, Meettaa Roobii, Gindabaratii fi gandoota baadiyyaa godinichaa keessatti illee uummanni sakatta'iinsa waraana wayyaaneen shororkeeffamaa jiraachuun ibsame. Warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaan hanga gaaffii mirga abbaa biyyummaa deebii argatuttii fi waraanni agaazii Oromiyaa gadhiisee bahu hidhamtoonni Oromoo hundi hiikamanitti akkasumas ajjeechaa jumlaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf hanga mootummaa yakkamaan kun aangoo biyya bulchuu gadi lakkisee seeratti dhiyaatutti warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa takkaa hin dhaabbannee fi yeroo yeroon haala isaa jijjiiratee kan itti fufuu ta'uun qeerroon bilisummaa Oromoo hubachiisuun diina boqonnaa dhorkuu itti fufee jiraachuu hubachiise. Kolleejjii barnoota qonnaa fi fayyaa beelladaa Allaageetti fincilli kan itti fufee yeroo ta'u mootummaan TPLF namoota dhuunfaa saba Tigiree ta'an hidhachiisuun bartoota Oromoo irratti dhukaasuu isaa odeessi achiin gahe addeessa. Fincilli xumura gabrummaa mooraa kolleejichaatti torbee tokko oliif jabaatee kan jiru yeroo ta'u hanga ammaatti barattooti hedduun dhukaasa itti banameen moorichaa kan miliqanii fi kaanis humni waraanaa ukkaamsuu wal qabatee adeemsi baruuf barsiisuu addaan citee akka jirus beekameera. Oduu biraan mootummaa wayyaanee lola biyyoota ollaa akka Somaaliyaa fi Eertiraa wajjin walitti bu'iinsa qabuu fi injifatamaa sababa jiruun ilmaan Oromoo maqaa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun Oromiyaa keessatti dargaggoota waraanaaf iyyaafachaa kan jiru ta'uun beekame. Mootummaan alagaa lubbuu ilmaan Oromoo hiyyeeyyitti dhimma bahuuf miindaan isinii baasa jechuun dargaggoota Oromoo raayyaa ittisa biyyaa waamaa akka jiruu fi xalayaa ramaddii humna waraanaaf jedhu karaa bixxillee TPLF Oromiyaa keessatti raabsamaa kan jiru ta'uun beekame. Qeerroon bilisummaa Oromoo dargaggoon Oromoo sirna nama nyaataa fi mootummaa alagaa hirmaachuun homaa kan isiniin ilaallanne ta'uu isiniif dhaamee jira. Baha Oromiyaatti halkan Daamoraa Yuunivarsiitii Haromaatti kutaan hirriboo barattootaa waggaa jalqabaa baratan gubachaa akka ture beekame. Mootummaa wayyaanee Yuunivarsiitii Haromaatti ji'oota 6 darbaniif humna waraanaa dachaa hedduun mooraa barnootichaatti ramaduun ilmaan Oromoo qawweentumaa kan ture ammaan kana barattoota nagaa irratti kutaa hirribaa gubuun isintu gube jechuun maqaa adda bilisummaa Oromootu harka keessaa qaba jedhuun barattoota moorichaa waggoota hedduu ofumaa yakkee mana hidhaatti guuraa akka ture ammas mana hidhaatti ittiin guuruuf ta'ee jedhee gamoo hirriba barattootaa akka gube maddi sagalee qeerroo gabaase. Dhumarratti Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti tarkaanfii Golden Baas irratti fudhatameen konkolaattoti qabeenya diinaa ta'an hojii ala taasifamuun mootummaan wayyaanee raayyaa waraanaa bobbaasuun barattoota nagaa hidhuutti fufee akka jiru beekame. Barataa Gammachis Malaakuu Ayyalaa Wiirtuu isaan keessaa tokko kan ta'ee fi barattooti qophaa'ina Naqamteetti baratan hedduun ukkaanfamaa akka jiran odeessi sagalee qeerroo gabaaseera. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Nufabatu biftu walabuma, nufabatu biftu bilisuma, nufabatu biftu walabuma, nufabatu biftu bilisuma. Fakinya rarobu kisani, iduma dan noro kutani, adafa fakinya balisani, manahira tilu dararani, amana nutiskalera. Onkatifu fundanda, amada rubutiskalera. Onkatifu fundanda.
ibsa ejjennoo damee qeerroo idilaa addunyaa kan Kaanaadaa magaalaa Kaalgaarii. Uummanni Oromoo sirna cunqursaa ilmaan Habashootaa erga abbaa biyyummaa fi eenyummaan isaa sarbamee as yoomuu tole jedhee diinaaf bulee hin beeku. Yeroo ammaa kana Oromoon isa durii caalaa daran wal qindeessuudhaan keessumaa qeerroon yookaan dargaggoonni, barsiisonni, barattoonni sadarkaa hundaa fincila xumura gabrummaa finiinsaa jiru mootummaan Tigree gara jabinaan ilmaan Oromoo rasaasaan ajjeesaa hidhaa itti fufee jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo gocha mootummaa nama nyaataa Itoophiyaatiin irratti raawwatamu sodaachuun fincila laaffisee hin beeku. Keessumattuu torbanoota arfan darban kana karaa keessaa fi alaan waraana olola guddaa mootummaa Itoophiyaatiin qeerroo bilisummaa Oromoo irratti banee akka ture namni hundiyyuu hubannoo qaba. Gartuun yookaan gariin garaagaraa dantaa mataa isaanii barbaaduuf jecha yeroo isaanii qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo irratti olola kaayyoo fi karoora mootummaa Itoophiyaa irraa raawwatan ni argina. Murni walabummaa Oromiyaa hin barbaanne yeroo hedduu bifa jijjiirrachuun hawaasa Oromoo keessa seenuun qabsoo Oromoo gufachiisuu fi yeroo yaalii godhuu ni argina. Qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo hoogganamu fincila cimaa diina irratti geggeessaa kan jiru rasaasa akka bokkaa roobu keessa dhaabbachuun qabsoo hadhooftuu diina wajjin gochaa jiru. Kaayyoo qeerroo bilisummaa Oromoo diina Oromiyaa keessaa baasuu fi Oromiyaa walabumte ijaaruudha malee yeroo dhaabbatee namoota ergama diinaa qaban wajjin falmii geggeessu miti. Akkuma beekamu qabsoo amma Oromiyaa keessatti babal'atee jiru qeerroo bilisummaa Oromoo akka jalqabee qeerroo bilisummaa Oromoo akka hoogganamu namni hunduu ni beeka yoo diina ta'uu baate. Mootummaan Tigree yookaan wayyaaneen umurii aangoo isaa dheereffachuuf uummata Oromoo hamma danda'e walitti buusuudhaan garaagarummaa namoota gidduutti uumuun akka namni wal balaaleffatu gochuun barattoota Oromoo fi hawaasa Oromoo ajjeesaa, hidhaa, beelaan gidirsaa fi qe'ee irraa buqqisaa har'a ga'ee jira. Daguugi sanyii hiriyaa hin qabne wayyaaneen uummata Oromoo irratti raawwachaa jirtu ga'e jechuun qeerroon Oromoo wal qabachuun harka duwwaa diina meeshaa ammayyaa qabatee jiru gootummaadhaan dura dhaabbatee mirga abbaa biyyummaa deebifachuuf wareegama qaalii kafalaa turee fi kafalaa jiru. Kaayyoon qabsaa'onnii fi dargaggoonni Oromoo kufaa jiraniif xumuratti gochuu irree saba Oromoo cimsuun murteessaadha. Nuti miseensonni qeerroo idilaa addunyaa kan Kaanaadaa magaalaa Kaalgaarii Nufabatu biftu walabuma, nufabatu biftu bilisuma, nufabatu biftu walabuma, nufabatu biftu bilisuma. Fakinya rarubu kisani, iduma dan nuru kutani, adafa fakinya balisani, manahira tilu dararani, amada lulu diskalera. Onkatifu fundalala, amadaru lutiskalera. Onkatifu fundalala. Tokko qeerroo bilisummaa Oromoo Oromiyaa hunda keessatti mormii fincila xumura gabrummaa geggeessaa jiran ni tumsina. Waan dandeenyu maraan mormii deemaa jiru cina kan dhaabbannu ta'uu keenya gadi jabeessuun ni mirkaneessina. Tumsa qeerroo bilisummaa Oromoo biyya keessaaf kan godhamu karaa qeerroo idilaa addunyaa qofa akka ta'e cimsinee ibsina. Nufabatu biftu walabuma, nufabatu biftu bilisuma, nufabatu biftu walabuma, nufabatu biftu bilisuma. Fakinya rarubu kisani, iduma dan nuru kutani, adafa fakinya balisani, manahira tilu dararani, amada lulu diskalera. Onkatifu fundalala, amadaru lutiskalera. Onkatifu fundalala. Lama. Gocha wayyaaniin barattoota Oromoo irratti tarkaanfii suukanneessaa fi gara jabina fudhachaa jirtu gadi jabeessinee ni balaaleffanna. Gochaa suukanneessaa bifa hundaan uummata Oromoo irratti yeroo ammaa kana ga'aa jirus daran hammaachaa fi boqonnaa sammuu kan nama dhowwu yommuu ta'u, gara jabina tokko malee dargaggoo egeree Oromoo fi sanyii duguggii ilmaan Oromoo irratti mootummaan Tigree xiyyeeffattee jirtu gadi jabeessinee balaaleffanna. Gochaan suukanneessaa kun akka hatattamaan dhaabbatu akeekkachiifna. Nufabatu biftu walabuma, nufabatu biftu bilisuma, nufabatu biftu walabuma, nufabatu biftu bilisuma. Fakinya rarubu kisani, iduma dan nuru kutani, adafa fakinya balisani, manahira tilu dararani.
tiskaanera onkatiifu fundaandaana ammaadhaanu nu tiskaanera onkatiifu fundaandaana. Sadii sabboontota ilmaan Oromoo caasaa mootummaa keessaa hojjettan keessumaa poolisii fi hoomaa waraanaa keessa hojjettan yeroo lammii keessanitti dhukaastan dhaabbatee obbolaa keessan cina hiriirtanii mirga abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuuf falmitan yeroon isaa ammadha. Nufaabatu biftu walabuma, nufaabatu biftu bilisuma. Nufaabatu biftu walabuma, nufaabatu biftu bilisuma. Fakkeenyarraa nu buqqisanii hiyyummaadhaan nu rukutanii madaafaa afaan keenya balleessanii mana hidhaatti nu dararanii ammaadhaan nu tiskaanera onkatiifu fundaandaana ammaadhaan nu tiskaanera onkatiifu fundaandaana. Afur dhaabbilee dhara maqaa qeerroo bilisummaa Oromoo biyya ambaa keessatti sosocho'uun maallaqa saaman gochaa sobaan maqaa qeerrootiin daldaluu akka irra dhaabbatan akeekkachiifna. Nufaabatu biftu walabuma, nufaabatu biftu bilisuma. Nufaabatu biftu walabuma, nufaabatu biftu bilisuma. Fakkeenyarraa nu buqqisanii hiyyummaadhaan nu rukutanii madaafaa afaan keenya balleessanii mana hidhaatti nu dararanii ammaadhaan nu tiskaanera onkatiifu fundaandaana ammaadhaan nu tiskaanera onkatiifu fundaandaana. Shan hawaasa Oromoo deeggartoota qeerroo bilisummaa Oromoo fi firoottan qabsoo Oromoo ta'an hundaaf gochaa suukanneessaa fi bineensummaa wayyaanee barattoota Oromoo irratti gara jabinaan rasaasaan ajjeesaa fi reebaa jirtu kana bifa hundaan mootummaa naannoo jirtan hundatti saaxila baasuu fi hiriira nagaa akka baatan dhaammanna. Nufaabatu biftu walabuma, nufaabatu biftu bilisuma. Nufaabatu biftu walabuma, nufaabatu biftu bilisuma. Fakkeenyarraa nu buqqisanii hiyyummaadhaan nu rukutanii madaafaa afaan keenya balleessanii mana hidhaatti nu dararanii ammaadhaan nu tiskaanera onkatiifu fundaandaana ammaadhaan nu tiskaanera onkatiifu fundaandaana. Ja'a namoonni dantaa yerootiif jettanii ulee diinaa ta'uudhaan olola sobaa qeerroo bilisummaa Oromoo irratti geggeessaa jirtan itti gaafatama seenaa jalaa akka hin baane isin hubachiifna. Nufaabatu biftu walabuma, nufaabatu biftu bilisuma. Nufaabatu biftu walabuma, nufaabatu biftu bilisuma. Fakkeenyarraa nu buqqisanii hiyyummaadhaan nu rukutanii madaafaa afaan keenya balleessanii mana hidhaatti nu dararanii ammaadhaan nu tiskaanera onkatiifu fundaandaana ammaadhaan nu tiskaanera onkatiifu fundaandaana. Torba gochaa suukanneessaa bifa hundaan uummata Oromoo irratti yeroo ammaa kana ga'aa jirus daran hammaachaa fi boqonnaa sammuu kan nama dhowwu yommuu ta'u gara jabina tokko malee dargaggoo egeree Oromoo fi sanyii duguggii ilmaan Oromoo irratti mootummaan Tigree xiyyeeffattee jirtu gadi jabeessinee balaaleffanna. Gochaa suukanneessaa kun akka hatattamaan dhaabbatu akeekkachiifna. Nufaabatu biftu walabuma, nufaabatu biftu bilisuma. Nufaabatu biftu walabuma, nufaabatu biftu bilisuma. Fakkeenyarraa nu buqqisanii hiyyummaadhaan nu rukutanii madaafaa
afaan keenya balleessanii mana hidhaatti nu dararanii ammaadhaan nutis kaaneerra honkatti fufundaan ammaadhaan nutis kaaneerra honkatti fufundaan. Saddeet qeerroon idilaa addunyaa qeerroo bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa jiran bakka bu'uudhaan biyya ambaa keessatti gargaarsa qeerroo bilisummaa Oromoo godhu. Nutis karaa hundaan isaan wajjin akka hojjennu ni ibsina. Kan duraa caalaa hojii boonsaa fi injifannoo qabu hojjechuuf qophii akka xumurree ifa goona. Nufabatu biftu walabuma Nufabatu biftu bilisuma Nufabatu biftu walabuma Nufabatu biftu bilisuma Fakinya ranu bukisani Biyyummaadhaan nooroo kutanii Madaafa afaan keenya balleessanii mana hidhaatti nu dararanii ammaadhaan nutis kaaneerra honkatti fufundaan ammaadhaan nutis kaaneerra honkatti fufundaan. Sagal walumaa galatti biyya Oromoo humnaan fudhatamee wareegama qabsoo ilmaan Oromoo bifa hundaan geggeeffamuun akka deebi'u hin shakkinu. Qaanqeen bilisummaa qeerroo bilisummaa Oromoon bakka hundatti qabsifamee itti fufee diina raasaa jiru daran jabaatee akka itti fufuuf tumsaa fi waan barbaachisu hundaa waliin ni dhaabbanna. Injifannoo uummata Oromoof miseensa qeerroo idilaa addunyaa kan Kaanaadaa magaalaa Kaalgaarii irraa. Nufabatu biftu walabuma Nufabatu biftu bilisuma Nufabatu biftu walabuma Nufabatu biftu bilisuma Fakinya ranu bukisanii Biyyummaadhaan nooroo kutanii Madaafa afaan keenya balleessanii mana hidhaatti nu dararanii ammaadhaan nutis kaaneerra honkatti fufundaan ammaadhaan nutis kaaneerra honkatti fufundaan. Eenyuudha murree lafa keenya lafti keenya nuufis lafee keenya tokkummaan kan wajjin falmanaa biyya keenya irratti wareegama tokkummaan kan wajjin falmanaa biyya keenya irratti wareegama. Gafin Oromoda, Ayyoon Oromoda, Hawwiin Oromoda. Nufabatu biftu walabuma, Nufabatu biftu bilisuma, Nufabatu biftu walabuma, Nufabatu biftu bilisuma. Soba nurratti baasanii shoror keessitoota nuun jedhanii dhugaa keenya kanaan muramaa mul'isi biftuu bilisuma dhugaa keenya kanaan muramaa mul'isi biftuu bilisuma. Wayii alaanyatu qeerroon sobaa loltuu wayi alaanyatu qeerroon sobaa loltuu wayii alaanyatu qeerroon sobaa loltuu wayi alaanyatu qeerroon sobaa loltuu. Fakinya ranu bukisanii biyyummaadhaan nooroo kutanii madaafa afaan keenya balleessanii mana hidhaatti nu dararanii ammaadhaan nutis kaaneerra honkatti fufundaan ammaadhaan nutis kaaneerra honkatti fufundaan. Ayyoon Oromoda, Gafin
Gaafiin Oromoodha, kaayyoon Oromoodha, hawwiin Oromoodha. Nufaa baatu biiftuu walabummaa, nufaa baatu biiftuu bilisummaa, nufaa baatu biiftuu walabummaa, nufaa baatu biiftuu bilisummaa. Keenya irratti dalannee tokkummaan kaane waliin falmannee barnootaaf hojiirraa haari'annee qonnaaf daldala keenya saamnee barnootaaf hojiirraa haari'annee qonnaaf daldala keenya saamnee. Wayii ana nyaatu qeerroon sobaan oltuu, wayii ana nyaatu qeerroon sobaan oltuu, wayii ana nyaatu qeerroon sobaan oltuu, wayii ana nyaatu qeerroon sobaan oltuu. Lafaa keenyarraa nu buqqisanii hiyyummaadhaan nu rukutanii aadaa afaan keenya balleessanii mana hidhaatti nu dararanii ammaadhaan nutis kaaneerra konkatti fufundaan ammaadhaan nutis kaaneerra konkatti fufundaan. Abdiin Oromoodha, gaafiin Oromoodha, kaayyoon Oromoodha, hawwiin Oromoodha. Nufaa baatu biiftuu walabummaa, nufaa baatu biiftuu bilisummaa, nufaa baatu biiftuu walabummaa, nufaa baatu biiftuu bilisummaa, nufaa baatu biiftuu walabummaa, nufaa baatu biiftuu bilisummaa, nufaa baatu biiftuu walabummaa, nufaa baatu biiftuu bilisummaa. Egaan kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan xumurra. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jechaa sagantaa birootiin hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.